qulqulluu waaqa tokkotti ameen. Yeroo hundumaa tajaajila hafuuraatiif fuuldura taabota waaqayyoo kan dhaabbattan abbootiin kolluboota tajaajila qulqulleessaaf yeroo hundumaa hojii hafuuraa raawwachiisuuf kan ariifattan obboloonni koo daaqonoota mana amantaa keessatti tajaajila garagaraaf kan ariifattan fayyinaaf kan dhuftan abbootiin haadholiin daa'imman dargaggoon ijoolleen hundumti keessan iyyuu maqaa waaqayyootiin nagaan sin gaafadhaa. Akkam jirtu? Ameen. Galanni waaqayyo abbaa keenya hanga bara baraatti kan ulfaate ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa kutaa jalqabaasaa icciitiiwwan torba mana amantaa keenya qabdu keessaatii kutaa jalqabaa ilaallee jirra. Amma immoo kutaa lammaffaasaa yookaan immoo lammaffaa irratti kan argamu icciitii meeroonii kan jedhu kan ilaallu ta'a jechaadha. Icciitii meeroonii kana hiikaa jecha isaarraati yookaanu jechi meeroonii jedhu jecha Giriikii yoo ta'u hiikaan isaas foolii urgaa'u kan qabu urgaahaa foolii gaarii kan qabu jechuudha. Meerooniin dibata bifa zayitaa qabu yoo ta'u dibata qulqulluu biqiloota adda addaa irraa walitti cuunfamuun qophaa'udha. Egaa meerooniin kun maaliif tajaajila? Mana amantaa keenya keessatti faayidaa maaliirra oola yeroo jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo cuuphametti erga cuuphamee booda dhugummaa ilma waaqayyoo ta'uusaa amalummaa isaatiin waaqa ta'uusaa mirkaneessuuf hafuurri qulqulluun bifa guugeetiin samiirraa bu'ee mataa isaarra akkuma taa'e nutis erga cuuphamnee booda mucummaa sillaasee edda arganne edda irraa dhalannee booda mucummaa kana mirkaneeffachuuf cimsachuuf jecha qulqulluu dibata kanaatiin dibamna jechaadha. Dibata meeroonii jedhamu kanaatiin ni dibamna jechaadha. Yeroo kanaan dibamnu dhuguma mana amantaa keessatti kan jiraannu mucummaa sillaasee akka arganne amalummaan keenyas amala du'aarra fooniirra gara hafuuraatti akka inni ce'e kan nu mirkaneessu ni ta'a jechaadha. Egaa akkuma amma ibsuu barbaadetti qulqulluun dibanni qulqulluun kun yookaan immoo meeroonii kan jennu kun jechaadha. Hafuura qulqulluu wajjin wal fakkaataa yookaan immoo yeroo isa dibannu hafuura qulqulluutus nurra bula yookaan immoo ni keessa bula jechaadha. Kanaaf akkas jedha ergaa qulqullicha Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20-27 akkas jedha. እናንተም ከቅዱሱ ቅባት ተቀብታችኋል ሁሉም ታውቃላችሁ ጀዳ ኢስንስ ቁርባና isa qulqulluu ta'e kanarraa qibaati isa qulqulluu ta'e kanarraa dibamtaniittu kanaafu waan hundumaa ni beektu jedha. Maaliif hafuura qulqulluu nu keessa bulee jira. Waaqummaa amala waaqummaa kan jedhu sana waaqarraa dhalannee jirra waan ta'eefi akkuma hafuurri qulqulluu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanarra bu'e immoo yeroo dibata kana dibannu yookaan immoo meeroonii kana yeroo dibannu hafuurri waaqayyoo nu keessa bulee jira waan ta'eefi waan hundumaallee ni beekna jechaadha. እናንተስ ከእርሱ የተቀበላችሁትን ቅባት በእናንተ ይኖራል ዋን ኑቲ ፉዳኔ ኩንስሞ ዋን ኢሲን ፉዳተን ቅባቲን ወካን ዲበን ኢሲን ፉዳተን ኩንስሞ ኢሲን ኬሰ ጅራታ ያ ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም namni kamiyyuu isin barsiisuu hin barbaachisu jechaadha. Maaliif yoo jenne dibata qulqulluu kanaatiin dibamneerra waan ta'eef qulqulluu dibata qulqulluu kanaatiin hafuura qulqulluu arganneerra waan ta'eef namni kamiyyuu nu barsiisuu hin danda'u jechaadha. Maaliif mucummaa sillaasee waan arganneerruuf ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ እውነተኛም እንደሆነ ውሸትም እንዳልሆነ እናንተም እንዳስተማራችሁ በእርሱ ኑሩ ከናፊሞ ዋን ዱጋ ከነ እደ አርገተኒ ዋን ኡጋ ከነ እደ ቀበተኒ ዋን ዱጋ ከነ እደ ሲምበርሲሴቲ ኢሲኒስሞ ኢሳ ኬሰ ጅራዳ ዲበተ ሰነ ቃኔሱን ቀብደን ዲበተ ከነ ጡሬሱን ቀብደን ሙጭማ አርገተን ሰነ ካንሲኒ ምርካናኤ ሰነ ቻፓ ሲኒ ትሩኩታሜ ሰነ ዲጉን ቀብደኒ ከናፍ ምርካኔሲተኒ ጅራቹትን ጅራታ ሲን ኬሰ ጅራቹ ጅራታ ጀዴቱ በርሲሴ የቻዳ አከዙመስ qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara Qorontoositti barreesse isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21-22 akkas jedha. በክርስቶስ ከእናንተ ጋር የሚያጽናናና የቀባን እግዚአብሔር ነው ጀዳ maqaa waaqayyootiin maqaa Kiristoosiitiin kan nu jajjabeessu isin wajjiniin akka tokko taanu tokkummaan keenya akka cimu karaa biraa qulqulluu dibata qulqulluu kana immoo dibannu tokkummaan keenya cima jechaadha. Tajaajila nuti mana amantaa keessatti qabaannu sun dabalaa deema cimaa deema jechaadha. Tokkummaan kiristiyaanaa nuti qabaannu sun dabalaa deema jechaadha. Kanaafu maqaa Kiristoosiitiin dibata nuti dibanne kun maqaa waaqayyootiin dibata nuti dibanne kun tokkummaa keenya illee ni cimsa kan jedhuutiin kan inni kaasu ደግሞም ያተመን የመንፈሱም ማያ በልባችን የሰጠን እርሱ ነው። ከናፉ sababa dibata kanaatiin kan ka'e hafuura isaa kan nu keessa bulche chaappaa waaqummaa isaa handhuratti chaappeesse
mucummaasaa kan ittiin arganne kan ittiin mirkaneeffanne jechaadha. Biyya lafaa kanarras haa ta'u jireenya hafuuraa keessatti yeroo jiraannu chaappaa ittiin beekamnu, chaappaa mucummaasaa boodas kan ittiin qaanoofne, mootummaasaa kan ittiin gallu, waraqaa eenyummaa kan itti fudhanne kan nuu laatame kana isa kana laphee keenya keessa ni jiraachisna yookaan immoo jiraachuutu irra jiraata jedheetu kan inni kaasu jechaadha. Kanaafuu akkuma amma kaasne kanatti dibata kana yeroo dibannu kenna hafuura qulqulluu ni arganna, mucummaa sillaasee keenya itti cimsannaa kan jedhu ta'a. Kutaan inni sadaffaa yookaan immoo icciitiin inni sadaffaa icciitii qurbaanaa kan jennudha. Icciitii qurbaanaa kan jennudha. Qurbaana kan jedhu kuni qurbaana kan jedhu jechisaa jecha Ibraayisxiirraati kan inni argame. Amaariffaa isaatiin qurbaan kan jedhu kuni jecha Ibraayisxiirraa kan argamedha. Hiikkaansaa inni kallattiis kenna jechaadha. Egaa kenna kan jedhu kun bara Biluu Kidaanii keessatti baay'ee isaa yeroo laallu kenna qurbaana kan jennu kuni kan namoonni Waaqayyoof kenna dhiyeessan jechaadha. Namoonni Waaqayyoof waan qabanirraa, horii qabanirraa, dhala isaaniillee hamma aarsaa godhanii dhiyeessanitti yookaan immoo kennaa godhanii dhiyeessanitti kan gahani, ofii isaanii mataa isaaniitii aarsaa godhanii hamma dhiyeessanitti kan gahani. Kanaaf kenni kun kan namoonni Waaqayyoof laatan jechaadha. Amma garuu icciitiin kun mana amantaa keenya keessatti keessumaayyuu edda gooftaa Yesuus Kiristoos dhalateeti asii dalagaa inni dalagu yookaan immoo hiikkaan inni qabu kan namni Waaqayyoof kennu sana qofa otoo hin ta'in kan Waaqayyo ofii isaatii namaaf aarsaa itti ta'e, ofii isaa namaaf kenna ta'e itti dhiyaate jechaadha. Kunis maaliif yoo jenne seenaa mana amantaa keenya keessatti yookaan immoo kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu Addaamii fi Hewaan ijoollonni isaanii sababa badiirraa kan ka'e, sababa cubbuurraa kan ka'e du'anii turani. Duuni isaan dhaalee ture, duuni nu moohee ture jechaadha. Du'a jalatti bitamnee jiraachaa turre jechaadha. Amma garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhalate ofii isaatii edda aarsaa ta'e, kenna ta'e namaaf of laatee booda, nuuf of kennee booda du'a kana jalaa baaneerra jechaadha. Yeroo kana immoo maal godhe? Han kenna kana laatu isuma ture. Kenna kana kan laatu isuma ture. Eenyudha kenni kunis immoo kenna akkamiin laata jenne immoo ofuma laatee ture jechaadha. Hoolaa araara ta'eet ofii isaatii kenna of laatee jechaadha. Kenna kana immoo eenyutu fudhata? Eenyuuf laate gummaa jennu Waaqaaf kan laate ofii isaas Waaqa kan ta'e akkuma Yohaannis boqonnaa tokko irratti dubbatu wangeela Yohaannis jechaadha. Dura jechatu ture, jechi kunis Waaqa bira ture, innis Waaqa ture jedha. መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እሱም እግዚአብሔር ነበረ ጀ ከናፍ ኦፊሳ ዱሩማ ዋቃ ቱሬ አማገሩ ኑራ ነማታኤ ፎን ኬኘራ ፎን ዲገ ኬኘራ ዲገ ፉዳቴ ዱርሜ ማረሚራ ቁልቁሌቲ ዱርሜ ማረሚራ ዋን ዳለቴፍ ኢሳ ከና ኦፊሳቲ ሆላ አራራ ተኤቱ ኦፉማፍ ሞ አርሳ ዲኤስ ጀቻዳ አርሳ ዲኤስ የሮ አርሳ ዲኤሱ ከነ ማልጎድ ዱረ ዋቃ ወጂ ወልቲ ቡኔ ቱሬ Waaqa wajjin araaramne ofiisaa wajjin jechaadha. Mataasaa wajjin namni Waaqa wajjin walloolee ture. Kanaaf Waaqa wajjin araarame jechaadha. Namni ergamaa wajjin walloolee ture. Ergamaa wajjin araarame jechaadha. Namni lafa wajjin walloolee ture. Lafa wajjin araarame jechaadha. Kanaaf akkas jedhanii faarfataa turani. Ergamoonni yeroo dhufanii misiraachuu yookaan immoo raajii gammachiisaa uummata yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dhalate naannoo Beetelihemii turanitti tiksoota sanatti yeroo himanii akkas jedhaniitu wajjin faarfataa turani jechaadha. Subhaan ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አካጀድ አንገለቴ ፈታቱረን ነገኝ ዋቀዮ ሰሚረት ተኤ ነገኝ ዋቀዮ ለፈረት ተኤ ነማፊስ ኒባያተ ጀደኒት ከነፋርፈቻ ቱረን ይቻል አመ ነምኒ ኤርጋማ ወጂ ወሎሌ ቱሬ ሰበባ አርሳ ተኤ ዋቅኒ ኩን ለፈረት ዲያቴፍ ሆላ አራራ ዋንተ ዋኒ ገረ ለፋት ዱቤ ነምኒ ዋቀዮ አራራ ማን ይቻል ሰሚፍ ለፍቲ ከነዱረ ጩቡቲን አደባህኒ ቱረኒ ከነዱረ ወሎለኒ ቱረኒ ዋቀዮ አርሳ ተኤ ዋን ዱፌ ኒ አራራ ማን ይቻል ዋቃፊ ነምኒ ከነዱረ አደባህኒ ቱረን ሰበ ጩቡቲን አመገሩን ያራራ ማን ይቻል ከናፍዩ ከና ዋቀዮ ኦፊሳ nama ittiin araarsu nama ittiin fayyisuuf fayyina sadhuma laachuuf kan inni itti aarsaa of kennee of dhiyeesse jechuudha. Kanaaf immoo kakuu haaraa keessattis ta'ee kakuu moofaa keessatti qurbaanni kun yeroo gara garaatti caqasamaaf ture jechaadha. Yookaan immoo namoonni baay'eenis qurbaana kana dhiyeessaa turani jechaadha. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 irraa yoo dubbisne lubni Waaqayyoo Nugusta Saalem kan jedhamu Waaqayyoof aarsaa dhiyeessee ture jechaadha. Waaqayyoof aarsaa yookaan immoo qurbaana kan jennu kana dhiyeesseetu badiirraa ooleera jechaadha. Hammeenyarraa du'arraa ooleera jechuudha.
Kana qofaa miti waa baay'ee kaasuun hin dandeenya. Fakkeenyaaf raajonni akka dubbataa turan jechaadha. Tinbiita Milkiyaas yookaan immoo raajichi Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irratti akkas jedhee dubbateera. ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያዋ ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናል። ባቢፍቱቲ ካሴ ሃንገሊቅ ሊጠቢፍቱቲ መቃንኮ ኡመት አዱኛ ከነረት አይዛቦታ ረት ከኔ ዋቀዮን ቤከኒስ ከኔ ዋቃን ቤከኒ ረትሲ ጉደቴን ጅራታ መቃንኮ ኦልኦል ጀዴትን ጅራታ በየስፍራውም ለስሜ ኢጣንን ያጥናሉ ንጹን ቁርባንን ያቀርባሉ ጀዴት ራጂ ዱበቴ የቻለ ካን የሮሰነ ተአቱሬስ ካን በተላ ኢኒ ዱበቴ ሰንቲ ተውስ ካን ፉልዱረትስ ሞ ሀማ ሀራትን ትራወታ ጅሩ ፉልዱረትስ ከራወታ ሙጀቻን ካና ባቢፍቱቲ ካሴ ሀመሊ ጠቢፍቱት ነሞኒ መቃኮ ኦልኦል ኒካሱ አዱኛ ከነረት ኦልኦል ኒጀዳ የሮ ከነስ ሞ መቃኮቲን bakka bakka jireenya isaaniitti iddoo jiraatanitti iddoo hojii isaaniitti maqaa kootiin ixaana ni aarsu akkasumas immoo qulqulluu qurbaanaa kana ni dhiyeessu jedheeti raajichi Milkiyaas raajii kana dubbateedha jechaadha. Kana qofaa miti kakuu moofaa keessatti akkasuma raajichi Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 1-2 yoo dubbisne akkas jedha. እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ ውሃ ኑ ገንዘብም የሌላችሁ ኑና ግዙ ብሉም ኑ ያለ ገንዘብም ያለ ዋጋም የወይን ጠጅና ወተትን ግዙ በረከትንም ብሉ ጀዴቱ ራጂ ከነ ዱበቴ የቻለ ኤጋ አኩማ አም ቤግኑ ቁርባና ከንጀኑ ኩኒ አርሳ ዋቀዮ ነማፍ ጀዴ ዲየሰ ኩን ከና ዋቀዮ ነማፍ ጀዴ ከነ ኩኒ ነምነ ከፈዩፍ ሐመዱማ ተከንፈዩፍ ከና ኢኒ ከነ ኩኒ ራጂቺ ፉልዱረቲ አርጌቱ ከነ ዱበቴ የቻለ ካንጋቲን ቀምነ kaffaltii kan hin qabne dadhabbii kan hin qabne yoo kana fidde malee kan hin jedhamne yoo kana kaffalte malee kan hin jedhamne nyaata dhugaatii fi nyaata bareedaa fi dhugaatii mi'aaha warreen eebottan warreen beeloftan qarshii tokko malee kaffaltii tokko malee koottaati nyaadhaa koottaati dhugaa jedheeti jechaadha kan inni raajii kana dubbate yookaan immoo barsiise jechaadha. Kanaaf yeroo kana nyaattan immoo yeroo barakata yookaan immoo eebba kana nyaattan immoo yookaan immoo eebba kana dhugdan immoo isin eebba gaashaa hamma dhumaatti ni argattu jedheetu kan inni kaa'e. Gara kakuu haaraatti yeroo dhufnu icciitii qurbaanaa kana kan mirkaneesse kan tume kan cimse jechaadha dabalee kan bara Biluu Kidaanii keessatti namoonni aarsaa waaqayyoof dhiyeessan sana itti dabalee namoonni waaqayyoof aarsaa akka dhiyeessan dabalee immoo waaqayyoollee namaaf aarsaa akka ta'e kennaa akka ta'e dabalee kan cimse ofuma isaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Kanas akkam godhe yoo jenne han akka booruu fannifamu guyyaa jimaataa han fannifamu jala bultiisaa gaafa guyyaa kamisaa duukaa bu'oota isaa walitti qabe jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 amma 28tti akkas jedha. ኢየሱስም እንጀራን ህብስትን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ ይህ ሥጋዬ ነው አለ። ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላችሁም ከእርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ጀዴኒ ጀዳ። ከናፍ ጋፈ ዋዜማ አከቦሩ ከንፈኒፈሙ አከቦሩ ከን ኑፍ ጀዴ ዱ ጀቻ አከሐራ በሩምሰ ከነ በርሲሴ nyaata fu'ee eebbise dhugaatis fu'ee eebbise duukaa bu'ootaatiin akkas jedhe jechaadha. Edda eebbiseetiin booda hoodhaa kana nyaadhaa hoodhaa tsuwwaa yookaan xoofoo kanas dhugaa hundi keessaniyyuu inni isin kana nyaattan inni isin kana dhugdan kuni cubbuun keessan akkasinii hafuuf addunyaa kanarratti cubbuun keessan akkasinirraa hiikamuu fi karaa yookaan immoo daandii isinii ta'aa jedha. የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ኢፋማ ሰናፍ ኢፋምና ከንሲኒን ጎዱፍ ካን አንገላው ካን ሙራሙ ፎንኮ ዲኒኮ ኢኒካኩ ሃራ ኢሳ ከናዳ ከናፍ ኢሲን ዮ ከነ ኛተን ማለ ዮ ከነ ዱግደን ማለ እንጅራተኒ ሃንገ በረበራቲ ሲሞ መቃኮ ከናን አካያደተን ጅራቱ ጀዴቱ ስርና ቁርባና ከነ ዮ ካንሞ ኢጪቲ ቁርባና ከንጀኑ ከና ጎፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ አካ ከናት ኢጃሬ ንጭምሰ ጀቻዳ ከና ቆፋሚቲ ኢዶ ገረገራት kana barsiisaa ture jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo garagaraatti barsiisaa ture. Fakkeenya yoo fudhanne Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 irra yoo dubbisne Waaqayyo yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'ee yeroo barsiisaa turetti namoonni kamiyyuu
Yeroo sanatti fakkeenyaaf duukaa bu'ootaatiin akkas jedheera. Ofiisaa eebbisee waan laateef achumatti hafe akkan jenneef. Xoofoo sanas ofiisaa yeroo sana eebbisee waan laateef achumatti duukaa bu'oota biratti hafe akkan jenneef yeroo hundumaa itti fufinsa akka qabaatu. Bakka isaa kan bu'an fakkeenya isaa kan ta'an luboonni addunyaa kanarratti akka kanaatti qopheessanii namootaaf laachuu akka qaban yeroo barsiisu akkas jedhee barsiisaa ture jechaadha. ስለዚህ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው እውነት እውነት እላቸዋለሁ የወልደ እግዚአብሔርን ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም jedheet kan inni barsiise jechaadha. dhugaan isiniin jedha ilma waaqayyo ilma namaas kan ta'e namarraa dhalateeraayiti ilma namaa jenna. Waaqa waan ta'eef immoo ilma waaqayyoo jenna. Waaqummaan isaa namummaa isaa sana hin balleessine. Namummaan isaa immoo waaqummaa isaa sana hin balleessine. Tawaahidoo kan jennu wal fudhatee wal unatee jechaadha. Gargar ta'e otoo hin ta'in amala lamarraa tokko kan ta'e sun jechaadha. Ilma waaqayyoo kana ilma namaa kan jedhamu kana foonsaa kan hin nyaanne dhiiga isaa kan hin dhugne dhugaan isiniin jedha jireenya tasumayyuun argatu jedheetu kan inni barsiise jechaadha. Kanaaf akkas jedhe ammas cimse ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ ይላል. Namni dhiiga koo dhuge namni foon koo nyaate dhugaan isiniin jedha jireenya bara bara argata. Anis gaafa dhufaatii koo ka'umsa gaarii isaafii kenna. Jireenya isaa keessatti ka'umsa gaarii jireenya gaarii isaafii kenna. Fayyina gaarii ni argata jedheeti kan inni barsiise jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni dhiiga isaa hin dhugne namni foon isaa hin nyaanne namni kamiyyuu fayyuu akka hin dandeenye duukaa bu'oota yeroo sana laateef qofa otoo hin ta'in namni kamiyyuu warreen gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiises jiran itti fufnee kan jirru jenereeshinii yookaan immoo dhaloonni itti aannee jirrus yoo ta'e namni dhiiga Kiristoos hin dhugne namni foon isaa hin nyaanne namni kamiyyuu fayyuu akka hin dandeenye jala mureetu nu barsiise jechaadha. Kanaaf immoo nuti yeroo hundumaa kana beekneetu raawwachuu nurra jiraata jechaadha. Kanaaf akkas jedhe qulqullichi Phaawulos ergaa isaa isa tokkoffaa gara Qorontositti erge boqonnaa 10 lakkoofsa 16 amma 18 akkas jedhe የምንባርከው